waa'ee jaalala fageenyaan kan wal qabatedha. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Guyyaa har'aa jaalala fageenyaa akkamiin qabannee turuu dandeenya kan jedhu irratti ni haasofna. Qoratuu xinsammuu kan taate Andriyaa Booneer kan jedhamtu ishiin jaalala fageenyatti akkamiin eeguu yookiin kunuunsuu dandeenya kan jedhu irratti barreessitee jirti. Nutis jechama aadaadhaan jedhamu tokko ni beekna. Kan ijarraa fagaate lapheerraa siin fagaataa kan jedhu. Egaa nuti har'aa namni jaalannu ijarraa yoo fagaatu jaalallis akkanuma isaa kan deemnee maal gochuu qabnaa kan jedhu irratti kan haasofnu ta'a. Qorannoo kana irratti egaa jaalala fagoo eegnee akka turu wanti nu gargaaru ni jalqaba. Piroograamii keenya sirreeffachuu yookaan yeroo keenya sirreeffachuudha. Egaa jaalala fageenyaa yeroo jedhamu biyyuma keessa ta'ee walirraa fagaachuu ta'uu ni danda'a. Akkanumallee biyya alaa fi biyya keessa ta'uudhaan walirraa fagaachuun ni danda'ama. Yeroo kanammoo garaagarummaan guyyaaf halkan illee jiraachuu ni danda'a. Kanarraa ka'uun immoo yeroon mijataa ta'e jaalallee lamaaniif walqixxee yookaan yeroo wal fakkaataa irra ta'uu dhiisuu ni danda'a. Kunis egaa yeroo murtaa'e keewwatanii waliin haasa'uu yookaan yeroo waliin dabarsuu akkasumas yeroo kamittiyuu walii bilbilee waliin haasa'uu dandeenya isa jedhu jalqaba irratti murteeffachuu qabu. Egaa namoota tokkoof yeroo kamittiyuu wal arguun yookaan bilbilaan taphachuun akkasumas illee karaa intarneetaa taphachuun mijataa ta'uu ni danda'a yookaan hojiin inni hojjetullee kanaaf eeyyamaa ta'uu ni danda'a. Namoota tokkoof immoo akka barbaadan taphachuun haala hojiirraa ka'ee kan hin danda'amne ta'uu ni danda'a. Kanarraa ka'uun yookaan isaaf yookaan isheef kan mijatu yoo ta'e tokko isaaniif immoo kan hin mijanne ni ta'a jechuudha. Kanaafis yeroo fudhatanii haasa'uudhaan yeroo taphachuu danda'an yookaan yeroo waliin dabarsuu danda'an murteeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa inni jalqabaa yeroo ofii piroogiraam godhachuudha. Jaalala fageenyaaf kan ta'u inni lammataa immoo namni sun akka nu bukkee jirutti yaaduudha yookaan wanta nama sana nu yaadachiisu yeroo hundumaa of biraa qabaachuudha. Fakkeenyaaf faaya mormaa yookaan habilii isa jedhamu sana ta'uu ni danda'a. Sa'aatii harkaa ta'uu ni danda'a yookaan faaya harkaa ta'uu ni danda'a. Egaa yeroo kana jennu dirqama qaalii yookaan wuddii ta'uu hin qabu. Waanuma nama sana nu yaadachiisu ta'uudha qaba. Yeroo hundumaa yaadaanis ta'e hafuuraan akka nu bira jiru wanta nu yaadachiisu nu bukkee ta'uu ni qaba. Tarii suura ta'uu ni danda'a. Tarii immoo kennaa inni nuuf kenne yookaan isheen nuuf kennite ta'uu danda'a. Yoo bukkee keenya ta'e gaariidha jetti qorattuun xinsammuu sun. Yoo tokko keenya wanti nu yaadachiisu yoo jiraate jaalalli keenya otoo maan hir'isiin yookaan akkuma duraatti tarii immoo isa duraarrayyuu dabalee akka turuu danda'u yookaan akka dabalaa deemu gochuu ni danda'a. Dhugaamatti jaalalli fageenyaa eenyuufillee wanta gorsamu yookaan wanta gaariidha jedhamu miti. Otoo mijatii hundumtiyyuu waliin ta'ee kanuma filatudha yookaan kanuma barbaadamudha. Garuu dhimma jireenyaa ta'ee egaa yeroo hedduu walirraa fagaachuun yookaan adda ba'anii jiraachuun ni jiraata. Egaa qorannoo tokko irratti namoota wal bukkee ta'anii jaalala deemsisan yookaan wal jaalatan irraa fageenyaatiin namoonni wal jaalatan jaalalli isaanii jabaa ta'ee ni argama. Wanti kun yeroo hundumaa miti, yeroo tokkodha. Namoonni yeroo walirraa fagaatan tokkoon isaaniif imeejiin isaan sammuu isaanii keessatti uuman yookaan waa'ee nama sanaa yaadan wal bukkee ta'urra wanta gaggaarii ta'edha irra caalaa yaadatu. Kanaafidha yeroo tokko jaalalli fagoo jabaataa ta'e kan argamu. Namoonni buddeenaaf walirraa fagaatanii yookaan bakka garaagaraa jirtan egaa yeroo tokko wanta gaariif illee ta'uu ni danda'a yookaan deemsa sana keessa jaalala dhugaallee adda baastanii beektu yookaan jaalala deemsa keessa yookaan qorumsa keessa jabaataa ta'e illee qabaachuu ni dandeessu. Egaa yeroo kanadha wanta sin yaadachiisu yookaan nama sana sin yaadachiisu yeroo hundumaa of bira kaawwachuu kan qabdani. Jaalala fageenyaa jabeessuuf kan fayyadu inni sadaffaan lamman keessanii hidhamaa kan jedhudha. Kana jechuunis tokkoon keessan gargaaraa tokko keessan immoo gargaaramaa ta'uu qabdani. Lamaan keessaniyyuu humna qabdanii fi dandeettii qabdaniin hojjechuu qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko biyya alaa deemuu danda'a hojiidhaaf. Namni tokko immoo biyya keessa jiraachuu yookaan biyyatti hafuu ni danda'a. Yeroo kana ta'utti yeroo hedduu namni jaalallee biyya alaatii qabu ofiisaa hojiin hojjetu yookaan waan ittiin bululleen hojjetu
namuma biyya alaa deeme sana yookaan jaalallee ala jiru sana eegeeti jiraata. Jaalalleen biyya alaa deeme sun immoo dhama'ee yookaan dhamaatee qarshii argatu gara biyyaatti ergiti. Inni biyya keessa jiru immoo callisee mataa'ee harka jaalallee isaatii eegaa. Kun yeroo hundumaa miti, yeroo hedduu garuu ni argama. Akkuma beekamu jireenyi biyya alaa kun salphaatii miti. Kanaaf tokko alaatiitu dhama'u, jaalalleen tokko immoo biyya keessa taa'ee kan tokko alaatii dhama'ee erguudhaan jiraachuun ni ulfaata. Hariiroon jaalalaa immoo dadhabina lama lamaaniin malee dadhabbii namuma tokkootiin kan hundaa'u yookaan kan guutu miti. Namuma tokko irratti ba'aa wanta ta'uuf nama hin fufsiisu yookaan fiixaan nama hin baasisu. Akkuma dhageenyu obboloonni keenya keessumaa shamarran gara biyya alaa deeman achi deemanii dhamaanii qarshii ergu. Jaalalleen isaanii immoo as callisee mataa'ee hojii kootiin yookaan kanan baradheen hojjaa hin arganne jedhee taa'ee dhagaa ho'isa. Ishiin achi iji namaa ishee riibaa halkaniif guyyaa dhama'aa dadhabaa qarshii walitti kuusti. Qarshii walitti kuuste sana immoo gara biyyaatti ergite minibaasii nuuf bitii, mana jireenyaa nuuf ijaarii, jireenyaaf wanta ta'u tokko nuuf sirreessii jettee qarshii argattu hunda yeroo ergitutti booda irra immoo ani kaadhimmaa nan qabaa, jaalallee nan qabaa jettee gara biyya isheetti yeroo deebitutti inni haadha manaa fuudhee qarshii isheen ergiteetti mana ijaarratee mana isaa ho'ifatee kan ishee eegu seenaa hedduu dhageenyeerra. Kun seenaa baay'ee nama dhukkubudha. Keessumaa humna dubartiitiin, dadhabina dubartiitiin kan kuufatte, keessumaa dubartii ta'uun ishee dubartiin wanta baay'eetu ishee daangeessa, umuriin ishee daangeessa, wanta hedduu wanta ishee daangeessu jira. Dhiirri waggaa 60tti fuudhuu ni danda'a, waggaa 60tti dhalchuullee ni danda'a. Dubartiin garuu hin dandeessu. Akkana dhamaatee gaa'elan qaba jettee yeroo dhuftu akkana ta'ee yeroo ishee eegu baay'ee nama gaddisiisa. Kun yeroo hundumaa dubartiirra qofallee miti, dhiirarratti illee yeroo tokko ni argama. Inni achiitii dhama'ee sa'a dheeraa dhama'ee qarshii ergaa, ishiin asiitii uffata biraandii uffachaa hiriyoota isheetii ol ishee godhee yeroo dhufu garuu hiriyaa biraa qabattee akkanumallee jireenya maatii isheetii fooyyessitee hariiroo isaa waliin qabdu garuu yeroo dhaabdus ni dhageenya. Egaas kana biratti jaalala dhugaa taanaan jaalalleen wal lamaan bakkuma jiranitti dhama'uu ni qabu. Harki tokko kophaa isaa hin cabaccabu. Akkuma jedhamu namni tokko qofaa isaatti dhama'ee jijjiirama fiduu hanga kanatti hin qabu. Gara arfaffaatti yeroo dhufnu jaalala fageenyaa tursuuf yookiin eeguuf kan fayyadamu yeroo hundumaa waan gaariitti yaadu yookaan wanta gaariif akka ta'e yaadudha. Yeroo hedduu namni waanuma yaadu jiraata. Kanaaf kan nuti walirraa fagaanne wanta gaarii fida. Walirraa fagaanne sinafnuu jedhanii yaaduudha. Jaalalli fageenyaas daangaa qabaachuu qaba. Yeroo hanga kanaatti baheen hojii hojjeteen waliin deebina, waliin jiraanna jedhame daangaa murtaa'ee fi yookaan waggoota murtaa'ee fi qabaachuu ni qaba. Kana irratti kan jechuu barbaadu waan hundumtiyyuu daangaa qaba, walirraa fagaachuunis daangaa qaba. Namni tokko deemee waggaa 10 kana walitti deebina jaalala keessa jiraachuu hin danda'u. Jechuun namni kamiyyuu miidhagni qaba mitiire. Innis yookaan isheen hangam amanamti. Waggaa 10 jechuun egaa ulfaataadha. Akkanuma waan hundumaafiyyuu daangaa kennuun barbaachisaadha. Namni ni qorama fi qarshii qofa jechuunis gaarii miti. Qarshiin qofa jireenya miti. Qarshiin qofa gammachuuti miti. Gaa'illi immoo waan hundumtiyyuu yeroo isaatti bareedaadha. Yeroonis yeroo dheerachaa deemu qormaanni nuti qoramnullee wanta nuti dandamachuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Hariiroon keenya qormisaatiin kan guutame nu jalaa ta'a. Kuni gaaffii amanamummaallee fiduu hin danda'a. Waggoota hanga kana ishiinis nama biraatu hin beekin, innis nama biraatu hin bariin turame inni jedhamu kun gaaffiis namatti ta'a. Kanaaf yeroo walirraa fagaannutti yeroo sanaaf daangaa kennuu qabna. Yeroo hanga kanaatti walirraa fagaanna sana booda walitti dhufnee jireenya keenya jiraannaa jedhamee kan murtaa'e ta'uu qaba. Kanaaf egaa wanti hundumtiyyuu waan gaariif akka ta'e yaaduu qabna. Waan gaariif akka ta'e yeroo yaadnu immoo yeroo murteessuus ni qabna jechuudha. Inni shanaffaan haasaa murtaa'e qabaachuudha. Kana jechuunis egaa haasaa lamaan keenyaaf iyyuu barbaachisaa ta'e yookaan hariiroo sanaaf barbaachisaa ta'e qofa haasa'uu jechuudha. Kana jechuunis wanta bu'aa hin qabne irratti callisanii haasa'uu dhiisuu fi yeroo waan bu'aa hin qabne irratti haasofnu walitti bu'uun illee dhufuu ni danda'a. Malee akkuma nama wal bukkee dhiyoo jiru haasaa hunduma callisanii haasa'uun ni ulfaata fi yeroo waliin qabnu wanta murtaa'aa fi waa'ee gara fuulduraa keenyaa haasa'uutiin dabarsuudha qabna.
Inni jahaffaa fi inni dhuma haasaa ka qorataa yakkaa yookaan ka qorataa poolisii haasa'uu dhiisudha. Sirriidha. Fageenya keessatti waa'een amantii wanta gaaffii keessa galedha. Anaan ala nama biraan beeku yookaan anumaaf amanamee jira kan jedhu gaaffii ta'uu hin danda'a. Garuu wanta sirriitti hin beekamne irratti callisanii akka qorataa wal gaafachuun gaarii miti. Fi yaadota akkasii yeroo hedduu yeroo of keessa tursinetti gidduu keenya walii galtee dhabuu yookaan ciqiciqiitu dhufuu danda'a. Kanaaf haasaa haasofnu irratti wal qorachuu dhiisuu hanga danda'ametti. Kanarraa ga'uun egaa yeroo waliin arganne mi'ooftu kanatti seeraan fayyadamuudha malee wanta bu'aa hin qabne irratti yeroo gubuun barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf eenyu waliin turte yeroon bilbiluu, maaliif bilbila daftee hin kaasne, maaliif meeseejiin barreessinee fi wanta kana fakkaatan jedhanii waanuma sirriitti hin beekamne irratti lola kaasuu irra callisanii amanuu yookaan waaqayyotti kennuun fooyya'aan itti fakkaata. Wanta kana yaaduun nama sanarra unumaan hin dhamidha yeroo hedduu. Fi darbee immoo gidduu keenya amanamummaan akka jiraatu hojiin hojjetamuu qaban illee ni jiru. Nuti nama sanaaf fageenyarra illee taanee jaalala amanamaa ta'e akka qabnu agarsiisuu ni qabna. Fi bakka walii kennuun barbaachisaadha. Fi wantoota hariiroo keenya keessatti tokkoon keenya tokkoo keenyaaf bakka guddaa akka qabnu illee wal agarsiisuu yookaan gochaatiin wal beeksisuu qabna. Kunis wantoota xixiqqoo ta'an waliif bakka waliif kennu irraatii eegala. Yookaan dhimma mataa keenyaa goonee fudhachuudhaan wal bukkee ta'uu keenya waliif dhaabbachuu keenya walitti agarsiisuudhaan fi kan kana fakkaatan gochuudhaan jaalala fageenyaa tursachuu yookaan akkuma jirutti itti fufsiisuu ni dandeenya.